ما تنقل مالي كديران ثاني مالي فايدانسا جنتاو دم manjetta kanuma jansab jaarti jechuna kanuma jechuudha jireenya banaan fuudhee kisikee on ta'e barna raasii kana mana manjedhu sikaa inkau fedhiidhuma jaarsi jaarti kan buutuu na gettaafaa waay dubbii kana raa yoo dinta kana jite kan dinta kana dhufee sidira jirti nyaata dhugaatii nyaatti kanarraa kana kamaan inte gammachu kanin jedhu abbaa manaati na fuudhe erga wal fuunee walitti harumne baatii shan guutee jira garagalee nallaan ni nyaadhanii dhuga huccuu naa bite ilmi namaa erga walitti dabalame ilmoollee walirraa horaa maal feete namaan jedhee yaadalee wal jijjiira wajjin haasa'a kun yoon itti siqarree na biran taa'in natti siqinnaan jedhe jaarsuma akkamitti hiikummaan qubeellaa kana natti kaawwateef illee hin galuufis maqaa isaatiin baadhee jira baran yaa rabbi eenyu ما انترو بشان تاتو ما كان ده حجيرا فجرابا بشان تولي سيفين فدا بشان ما هي انا انجلو سي بشان من ما في الدما له بشان من غافه تكون سيفته لا يغلطون bishaan si fide waan biraa maal akka si fidu feeta wama nyaatamu qofan fedhamu guyyumarraa nyaata jettaa inuman si fide inuma nyaata atiin kun akkamiin nalaaltaan anaanoo ati nyaattaa nyaadhu naalin jetta mali midhaan mana jiru ani midhaan kuntaala nin bitee mana sii kaayeeti kanaafuu hindumate moo maaliif nyaattee na gaafatteettu haati manaasii mookka godhattee nyaattu nyaateen dugduu wanti hundumtuu si harka jira haadha manaati kannaan jettu maal jechuudhaan yoom waan hanqate sin jedhe ani agan waan tokko bishaan kun bishaantu keessa jira dhugi aga sin jedhutti waan siif hin galu namni baraaga nyaatee dhugurree waa fedha atiin kun abbaa manaa kiyyaamii yeroo naaf hin qabdu anaati jettu naaf hin galle bishaanuma dhugi yoon aan jette bishaan ni dhugaanis dhugi siin jaa maaltu hanqate wanni biraa moo bishaan kana keessa waan biraa jira dubbina jijjiiru jirtaadha moo waan biraa waan feessu jira maaltu sirraa hanqate ana maaltu narraa hin hanqatin maali wanni an si fuudheef uffata kee baatiirraa dahaba akka dhalaa namaa guutuu si godhee jira meeshaa si guutee jira waan ati barbaaddu si godhee jira wanni sirraa hanqateen jira waan dhumate jira moo maali wanni biraa ani bad uccuun uffadhu dhabeen dhufne si bira okaa wanta nyaadhu dhabeetii miti san erga guyyaa gaafa dhaladheeti maatiin kiyyayyuu natti uffisaa jiru maatii kiyya bira irree taa'ee nyaachuu dhuguuttiin jira maalate moo beelee isin hin jenne yeroo naaf qabaachuu qabdaa siin jechuutti jira erga na fuutee baatii shan guuttee jirta dhugaa baatii shanee yeroo naa qabaachuu qabdachuun kun naaf hin galle garuu ati ganama hin kaata dalagaadhuma deemta nyaattee dugda ol deebitu bishaan naa fidi jetta nyaanni hin jiru namaan jetta akkanuma jaarsaaf jaartii jechuun akkanuma jechuudha jireenyi biraan jiru ani jechi kee hadda hedduu na ajaa'ibsiisuu jira sa'a 24 dalagaan dhaqee wannan dalaguuf akka ati ittiin boontee itti mana kana jiraattuuf sa'a 24 wannan achirraa hafe immoo sibira taa'u jira أنا بتاعي تنين سبير وني جتشجر وني برا ما بسرعة في مي تتوتين. كان ينجدو. دارا هندو مانو ستي مترا سيفكالو دي دبينكي أتفا أنيفاتي وليفكالان جرو نما توكوامي
ittime isaan kan isaan irraa waaqayyo bachuu taate isaan sitti himan hiriyoottan kee keessaa nama tokko waameen itti hima. Ani hadda afaan na jijjiirateerta ibsituma anjiruutu sitoo baatte hin beene. Kanaafuyyuu sibira taa'utu sitti ulfaatana fakkaate nagattaa dalagaa deemaachumaanillee. Deeme akkuma deemtetti. Deeme. Yaa Rabbi ittime dadhabee ani waanuman godhuun beeku mee kee deemee geeletii yesan wajjin mari'adhee haala wayii barbaaddadha malee hin taane akkanatti. Daayetiin geeletii yetti bilbiladhee mee na bira dhuftee waan tokko wajjin mari'adha waa'ee dhuma jireenya kiyyaa kan. Kun hin taane akkanatti. Fuudhummaa sunuu maaliif fuudheree jaartii jedhee hiikaa jaartii erga hin beekne. Hello. Akkami naguma? Nagaa galata Rabbi akkamati fayyaa qabda? Nuti naguma si barbaadan tureyyuu dhaarra dhimma wayiitiif. Hayyamee kottu na bira sin barbaade. Hayyee nagaatti manatti seeqa. Ulaan banaadha seeni. Naguma. Fayyada. Hayya wallahi. Tai oddan basmata. Tai. Akkamsi. Wallahi naguma na yaamte. Naguma si waame bar waan si mari'adha jedheetuma si waame. Hayyee maaluma khayr rabbi haa godhu. Khayri inshallah. Hayyee. Waan maal haadati fuulli katina gammachuun qabu har'a maal taate maaltu sirkate akkatti. Gammachuu maalan qaba jettee dodoo agartee waan hin ani ta'e. Hayyee maal taate yaa bokkoo mataan yaa rabbi khayrii nu godhi. Hayyee. Kuni maal keerii qaba jetteeti keeriidhuma jedhanii yaaduu wayyamee. Haruma khayrii finna. Barkaa hin beekte erga silaa wal fuune nuti baatii shanguunnee jirra. Abbaa warraatii wajjin. Haaya. Nyaata dhugaatii numa jedha waan barbaadu guutuu numa naaf godha beekte. Garuu yeroo naaf hin qabu. Waan adii kana kuni adiidha lakki kuni adiidha yoo jette malee hin galuufee. Hai duuba silaa inni hojii turre heddummaate moo hojiif deemamu maal rakkoonsaa garuu? Hojiin maa inuma deema kaayee hojii sinuma deemee gala. Deemeetuma gala seetuma bobbayeetuma gala. Hojiin deema hoggaa dhufeerree manuma taa'aa hojjumaan teenya. Yoon akkanatti siqee yaasumarree kanumallee fuudhee itti siqee waan taa'ee barnarraa siqina manamaan jedhu. Si ka'a. Hin ka'u. Fedhiidhuma jaartitu hin beeku. Haaya mental meejjii shan guutuu naan jettaa saati. Wayi dubbilee kanarraa yoo duuda kaana qitee kam duuda kaana dhukkubee wayi maal mata dhiiroo gurbaan dhiiroo rakkinuma akkam qaba yaaboo rakkinuma kan mudate isa kanamee isitti nakadhee silaa yaadarraa fudhachuu yookaan kannuu fi akkamittiin dandeenya eessattiin harkatu yeroo akkam dhufama inni dhimma tarjee shanan ammatti jettu kana hundaatu yookaan hiriyoota isaatti himtee jirta. Lakki nama tokkottu nimne arraan tanaani isumaan mari'achuu kiyya malee. Warra isaaniittiin isin himne. Lakkomaattuu nimne ani arraan boru jijjiiramootuman jedhu kun baatii shanguunne. Duuba rakkina guddaa sii qabaa miti yoo sii qabaa isaa hubiti inni inumaatu humaa keessan jiru ati hubattuu nama yaamtee hiriyoota isaa yookaan warra isaaniif dhiyeessitee yaa umma yookaan obboleeyyan isaa mee yaa boodumaashota kiyya waan akkanaatti jira mee naa bara mee naa dhagayaa mee naa harkaa hin jettu duuba. Galtanii matila kana kana ustaayeetuma ilaali zeewata nageessan caalu guutte kana rakkoonteetiin jamalee anamma isa kanatti waa muruun danda'u sittiin murteessa malee. Mee amma hayyee furmaanni maal jettaati? Furmaata haatiitu hanqammaan tanaa yaamtee warra isaaniitti yookaan hinimini yookaan hiriyoota isaatiin yaamtee naa gorsaan ji'inile meema furmaata asitti. Jechuun saalfadhe kun har'aan tana suma waan mukiyyeessin jedhe bari. Yaa rabbi qawmataa namee kaa bakka tana yaade. Hayyee mana isaatiitu faayanaatiitu isaa furmaata saanaa barbaada. Kana gowwicha. Ati obse kuma obsite kanatti nutaa galatoome. Niin deema karaa magalaatti ni deema. Hayyee galatoome. Kanaaf hayyee galatoome. Nageetti.
Sai mara san boleh nak doi tu. Hai bo. Ati kamat aja tu tahu batai kata tu macam kita mana nata isa. Isa ruftet. Mala tu dah lagi ni. Ati sai ti cakhe sang gurba sang kubak abda me ting gor fatani gurba kaisan sen. Kamme. Khoraba mama sanka. Kajiya shantura fusiftan. Inta nama kalau fule mana kaya inta tu meshan tane foto mana tane. Hai nyate tu di akal mati saya berada mana ni? Esa deh memang sejauh Ma, tuhuba. Deh, jangan cuma faidan saya. Yo, mereka tinggal le mali kat Iran tani mali faidan saya. Gentau dia mantau dia mana nanti. Allah. Warna jahit bahasa jendela yang di sini. Nanti memang terati. Isu guta kecil betul ni hiri tani wajah tamale wan hiri rumah wali gota ni kapten faidu mata kan kapten ni. Rakom mali sinje hilolin kadrona nanti. Rakom. Isu masa ni raga kata isu masa ni raga. Nah. Esi jiraman. Ini jira kamana saja jira itela. Gorfat sudah kapten dirkama gurba kana. Antara si dah mawan berat hitam. Awan itu gara ya telamiyo. Haya hasilnya tu bin nama wais sigal tiwai jasun mangka gurban ya gorfat gurfat dah gurba kaisan. Wah majar semua tekan dia. Tak tangka gurban, kalas. Antara wan si dah ni. Agak tinggal pada tu. Kadang barat rumah rata fil gorsi. Kalau kau lihat. Deh. Eno. Anak pun. Akam. Assalamualaikum. Ya. Akam. Wajah dah. Payung. Ya. Alhamdulillah. Akam nak apa? Wajah. Sehat. Dua je kan? Mal akam net. Naga akam. Payung. Wajah. Mal garut mal ni kan. Mal. Na fuji saja ti badda fi gamoji bune si fusibne. Fude ka. Si fusibne fute. Kajabat fude. Namni yoo haadha manaa fuudhu wanni haadha manaa fuudhuudhaaf akkasii cinqamteen cinqitee barbaannee si fuusifne maaliif? Akkam mana godha dhufi? Akkuma isin nyaata si kennitu mana kana haxooxee jiru hojjetu qofa. Waan biraa maaliif re? Son qofaa miti. Akkanan ta'e. Akkam re? Namni haadha manaa wayita fuudhu. Namni kun haadha fedhiin qabdu. Fedhii yoo ittoo? Fedhii hoggaan jiru. Namni wajjin rafa jaartii wajjin. Maal wajjin rafa uffata tokko uffatanii. Maala nyamma nama waliin rafuun fedhu beektaa. Dhamaa namuma akka keetiituun agarre boo. Maal yoo kana jettoon amma tokko dhaggeeffatu sitti himama. Amma haadha manaa fuute si bira jirti nyaata dhugaatii ni nyaatti. Kanarraa kan hafe maali? Rafu wajjin rafuu jechuun wajjin rafuu asii galu amma dhageesse waan tokkoon si hima biyyoonni gandaa kanaa akka jirutti biyyoo sana osoo kana jala isaan deemaniiti si fuusifne kanaafuu biyyoo nyaata dhabdee warra isaaniiti si biran dhufne. Isinis kanuma haasofti. Isinis kanuma haasofti laa dubbii walitti deemachuudha. Anamma osoo waan takka illee hin dhagahiniin akkanumatti siif dhufe. Biyyoon si jalaa ba'uuf malee waan tokko wanni hafeef hin jiru. Maal haasofta nama maal rakkattee na jalaa baasir? Maal narraa dhabdeeti? Asik isitti ni mawar sisi la. Maaluma narraa dhabdee maal himame? Asik fayyaale isa asik. Abboo mataa dukkusit. Hin beektu ati faras deebiin hin jiran mana. Maal jettisi? Akkasii? Iftuutu ya kottu mee? Kotta. Maali maa muddamta maa iyyita? Mee kottas taa'ime. Jidduu kennaa maal gadhaanaaf hin tuuturteeyyuu. Maali agar wanti adiin adiidha sin jedhan akka gurraachi gurraachi sin jedhan. Beeku adimatti beekan afaan kanan beeku beekta afaan nagaa afaan Oromoo san beekaati. Hadhaachi waan si mufachiisu hin jiru naa godhi. Ammaachi waan si mufachiisu tokko hin godhu waan si gammachiisu malee ittiin deebinu nu yaasammaaf. Amma waan ati feete akka ati feete sooti wanni yennaa nu yaasbise. Nu yaas.
jiraachuudhaaf na rakkee yeroo jibbee maallee garaa hoona dibeetiin kijibee yaanni namuutu gargarii yaa Rabbi keessa na barii